nama akkuma kunuunsi barbaachisu rifeensa keenyallee kunuunsi hin barbaachisaa har'aa akkamitti akka yeroo gabaabaa keessatti rifeensa keenya dheereffachuu qabannu siniif qabadhee dhufee ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni seenaatu nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu akkamiisaatii kana geessanii an obboleettiin keessan nagaa kooti sinis akka nagaa keessan taatan abdiin qabaa. Har'aa rifeensa keenya yeroo gabaabaa keessatti akkamitti dheereffachuu qabna kan jedhu siniif qabadheen dhufee jira. Egaa yeroo biraa viidiyoodhaan bahee sinitti agarsiisa. Har'a garuu xiqqooshee haala mijataa keessa hojiidhaan biizii waan ta'eef viidiyoo bahee sinitti agarsiisuu didee. Egaa gara fuulduraatti koomentii jalattis naa barreessaa akkamitti akka rifeensa keessan yeroo gabaabaa keessatti siniif dheerachuu danda'u dhugaa dubbachuuf yoo obsa qabaatan rifeensa keessan bakkuma gola jirtan keessatti rifeensi keessa siniif dheerataa garuu yoo obsa hin qabaanne ta'e immoo egaa wanta ta'e bira gahuudhaaf obsa nama barbaachisaa guyyaa takkaaf guyyaa lama kunuunsinee nuuf dheerachuu didne jennee kan duubatti deebinu hedduu keenyatu jira garuu obsaan rifeensa keenya yoo kunuunsinee wanti hin dheeranneef hin jiru siniin jedha. Egaa akkuma rifeensa koo argitan kanaan rifeensi koo dura baay'ee gabaabaa ture. Egaan kunuunsuu jammaree egaa obsaan yoo kunuunsitan rifeensi keessa siniif dheerataa. Innis immoo maal fayyadamtaa jechuun keessan hin oolu. Ani garuu yoon tureeyyuu jechaadha obsaan rifeensa keessan bakkuma jettan gola madaamii keessa teessanii yeroo firii qabdan jechaadha. Nama fakkeenyaaf sanyii tokko gaafa facaastanii har'a inaammattanii aaramtanii wantoota garagaraa madaabaraa wanta garagaraa itti gootanii booda firii isaa irraa galchattu jechaadha. Rifeensi keenyas immoo har'a kanas facaafnee bordeebinee nuuf dheerata jechuu osoo hin taane rifeensa keenya kunuunsuun yerootti yeroo miiccannu irraa kaafne jechaan zim jennee mataa goggogaa osoo miiccin wantoota tokko itti osoo goonee dafee nuuf dheerachuu danda'a jechaadha. Ani fakkeenyaaf yeroo duraa jechaadha muuzii fi zayituuniin dibachaa ture jechaadha inqulaala wajjin. Egaa inni agas kana qixayyuu miti garuu irra caala wanta na fayyade tokko dhugaa sin fayyada jedhee keessatti warroonni rifeensi keessan jajjabaatu jechaadha. Keessatti warroonni rifeensi keessan sinii filamuu didee sirrakkisu jechaadha. Amma fakkeenya warroonni mataa yabbuufa yeroo filanna jettan ciqiqasin jalaa jedhu osoo talbaa hin beektu jedheen hasaaba talbaa wallaaltanii talbaa daffiftanii baay'ee osoo hin taane maankan lamayyuu sin ga'a jechaadha. Boodatti garuu viidiyoo siniifan hojjedha akkaataa itti fayyadamu talbaa osoo fayyadamtanii dheerinaafillee lallaaffisaanillee warroonni mataan keessan addaa sinii bahuu didee sin jalaa caccabuunis immoo yeroo filattan irree baay'ee mataan keessan kan bubuqqa'u baay'ee gaariidha. Talbaanii waan na fayyade immoo si fayyada jedhee waanan qabadhee siniif dhufeef rifeensi koo qallaalee yaa'u ture. Yeroo filadhutti boota filadhu muluu isaatti harcaa garuu amma fireen takka yoo rifeensi koo hin bahu isarra immoo darbee rifeensa keessan talbaa keessan erga itti godhattaniin booddee yeroo miiccattan mataa rifeensa keessan jechaadha. Bishaasa keessa sirriitti goggoskina. Maaliif jennaan yeroodhuma san bakka 3 yookiin 4tti osoo godhattanii yeroo booda ittanillee rifeensi keessan sinjalaa buqqa'uun dhiisu sinjalaan buqqa'u jechaadha. Isarra darbee rifeensa keessan maasaajii osoo godhattanii yeroo qibaatiitti godhatan namni qibaatiidhuma feeteyyuu haa ta'u qibaatii yeroo itti godhatan mataa keessan maaliif jenna saatiin silkii laallurraa rifeensa keenya osoo kunuunfannee baay'ee gaariidha. Hanuma of harkaa qabnu jechaadha. Egaa wiigii amma waddade kanarraa kan keenya osoo kunuunfannee baay'ee gaariidha jedheeni
sinif qabadhee ture kanuma keessan wantootuma mugula madaamii keessa jiru osoo fayyadamtanii rifeensi keessan yeroo gabaabaa keessatti sinii bareeda irra caalayyuu immoo talbaan kan si fayyaduuf sinii jalaa hin caccabu hin buqqa'u isarra darbee immoo mataa keessan baay'ee sinif lallaafisa jechaadha warroonni ciqiq sin jalaa jedhu jechaadha. Kaza akkasitti fayyadamaa isiniin jedha rifeensa keessan immoo qibaatis immoo yoo isiniif mijate yeroo rifeensa keessanitti gootan maasaajii godhatanii bakka 4 bakkuma 4 yookiin 5 osoo godhatanii borosachumatti ittanii yeromas firii qabdan achitti osoo eenyu godhatanii rifeensi keessan baay'ee isinii lasallasuullee danda'a sin jalaallee jajjabaatu ni dhiisa. Inna kana sin jedha video mo sinifan hojjedha videodhaan bahee jechaadha akkaataan itti fayyadamu video sinifan dalagaa warroonni aga amma kanatti ordofaa turtan guddaa ulfaadhaa aga jalqabaaf aga ammaatti warroonni video koo daawwachaa jirtan kabajamaa ulfaadhaa ammas immoo subscribe fi like video koo aga dhumaa dhageeffadhaa kabajaan sin gaafadhaa. Egaa amma video biraati walitti deebinutti video biraa sinifan hojjedha videodhaan bahee jechaadha akkaataa itti fayyadama kooti sinis itti fayyada waan na fayyade sinis fayyada jedhee qabadhee isiniif dhufee sinis immoo itti fayyadamaa yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessan illee akka isiniif dheeratu abdiin qabaa waan na hordoftaniif galatu.